Dhibeen sammuu amma yoomitti yaalamaa? Wal'aansisaas yoom dhaabbata? Qoricha kana yooman dhaabaa? Gaaffiin jedhan yeroo hundumaa na mudatu. Dhugaan jiru kana. Dhibeen sammuu gosa 400 olti jiru. Wal'aansisaanis yeroonsaa, gosisaa akkasuma garagara. Dhibeen yaal-dubbii guyyaa tokkootiin yookaan saayikooteraappii guyyaa tokkootiin furamu akkuma jiru, kan immoo wal'aansa bara baraa yookaan hamma jireenya isaaniitti isaan barbaachisu jiru. Dhibeeleen yeroo baay'ee wal'aansa barbaadanii nu bira dhufan keessaa dhibeen akka dipireeshinii fakkeenyaaf yeroo ji'a 3 keessatti sadarkaan rimishin yookaan mallattoon dhibee tokkoyyuu irratti mul'anne ga'uun gaafa danda'amu, wal'aansi isaanii garuu yoo xinnaate eega rimishiniin kun dhufee booddee haga waggaa tokkotti fufuu danda'a. Waggaa tokko oliif wal'aansa kanatti fufuudhaaf wantootni murteessoo ta'an jiru. Fakkeenyaaf wanti dhibee sana kaasee mallattoon tokko tokko waggaa tokko booddees hafuun isaanii akkasumas deddeebiin dhibee sanaa yookaan dhibeen sun yeroo jalqabaatiif moo yeroo lammaffaaf dhufe moo sadaffaaf dhufe inni jedhu murteessaa ta'a. Akkasuma dhibeeleen akka iskizofreeniyaa, dhibee baayipolaar wal'aansa yookaan yaala yeroo dheeraa al baay'ee bara jireenya ofii guutuu qoricha fudhachuu yookaan wal'aanamuu barbaachisuu danda'a. Gabaabumatti dhibeeleen sammuu sadarkaa fi jabina wal'aansaa garagara ta'e qabu. Sadarkaa wal caalaadhaan yeroo wal caalaadhaaf wal'aanamu jechuudha. Ani Dr. Daawitii Hakiima Yaala Sammuu. Namootni waa'ee fayyaa sammuu mari'achuu jaallattan Meelbaa Saayiktiin sabskiraayib godhaa. Nagaan turaa.